Okay, welcome to our academy Jannah. This is second semester of physics of grade 10. كتابة كتها قرآن في physics semester لما ترمي لما للأبدينا. So electric field ده ما تدرون كان electric field. Now electric field يجون مالن just electric field وانت جدا مكون region ده. Region kun immoo maaliin bakka electric charging force gaggeessanii jechuudha. Yes, region dha. Kana jechuun leesse kunin charge wayin jira gidduu environment kana jira jechuudha. Then electric field kan jennu naannawa charge kanaati. Naannawa charge kanaati jechuudha. Naannawni kun just electric field dha. Yoo maal ta'e yoo there is a force yoo force hin jiraate yoo force hin jiraate just yoo charging kun charging as jiru kun force way qaama biraa irratti apply ka godhu gidduu kana force way yoo jiraate force way yoo jiraate then region kun maal inni electric field jennaan. Kanaafuu simple region dha. Naannawa maal inni electric charging chargeon maal inni force gaggeessanii. Okay, conceptiin kun immoo jalqaba ka introduced ta'een nama Michael Faraday jedhamu introduced ta'e jechuun namni conceptii kana eegalee electric field jiraachuu fi jiraachuu dhabuu kan identify godhe inni Michael Faraday dha. Okay, kan biraa immoo electric field jiraachuu fi jiraachuu dhabuu maalidhaan beeyna. Kan beeynuun test charge dha. Small test charge wayin finna. Just you can test whether space has naannoo tokko environment tokko electric field qabaachuu fi qabaachuu dhabu maalinni we have to bring a small test charge dha. Test charge way fiduu qabna. Fakkeenyaaf environment kun electric field qabaa fi hin qabu isaa maalidhaan beeyna. Just test charge finna jechuudha. Test charging kun maalinni properties isaa tokko small ta'uu qaba. Lammaffaan immoo maalinni positively charged ta'uu qaba. Positively charged ta'uu qaba. Kana jechuudha. Kan biraa immoo has no influence. Has no influence. Maalirratti charge as jiru charge way as jiru let's say charge way as jiru yoo jennu charge kana irratti maalinni inni kun influence hin qabu jechuudha. Dhiibbaan qabu. So test charge kana now when test charging kun immoo kanin dhiibamu taate just like this one kan dhiibamu yoo taate kun positive jenneera small dha. Positively charge jenneera. Charging kun environment way irra finneet bakka way finneet somewhere finnee kaneet charging kun yoo ka dhiibamu taate charging biraa maalinni ka biraa kan positive ta'etu jira jechuudha. But charging kun immoo yoo kan harkifamu taate like this one kan harkifamu taate small waan ta'eef charging biraa negatively environment kana ka chargeetu jira jechuudha. Sababni isaa maaliin harkisaa jira waan ta'eef chargii xiqqootan environment way hin beekamne yoo irra finnee kane charging kun yoo kan harkifamu taate environment hin beekamne let's say as finnee kaneet just charging kun qaama wayitiin harkifame yoo harkifame asitti immoo kan jiru maalinni negatively charge jechuudha. Garuu immoo bakka wayii finneeti space wayii bakka duwwaa finneeti just yoo charging kun dhiibame bakka jiru irra yoo dhiibame maalinni asitti positively charge jira jechuudha. Isa kana conceptiin jiru jechuudha. So test charge dha. Electric field fi electric field jiraachuu fi jiraachuu dhabu maalidhaan adda baafna small positively charged dhaan adda baafna jechuudha. Small dha maalinni positively charged dha maalinni has no influence hin qabu jechuudha. Dhiibbaa
homtuu maalirratti hin qabu chaarjii source charge irratti hin qabu jechuudha. Source charge jechuun isa electric field uumuu danda'u isa kanaa jechuudha. Isa kanaan source charge jenna. Source charge kanaan immoo test charge jenna. Good. So let us see the next point. So pointy ittaanu yoolal here kan biraa immoo just concept in biraa jiru. Now if no force yoo force hin jiraatin environment sanarra origin sanarra yoo force hin jiraatin force apply ta'u hin jiraatin maalini there is no electric field nis hin jiraatu jechuudha. Kan ammoo akkamitti ilaalla? Now electric field strength kan kennamu force over test charge sana jechuudha Q sana. Now environment tokko irratti environment nuu kenname tokko irratti environment kana irratti environment region kana irratti if there is no force in kenna zero ta'e jechuun maalinni electric field is equals to force jechuun here zero qabna. Kanaafuu 0 over Q jechuun charge hin jira charge test charge finner. Kanaafuu 0 hiruu any number become 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu if no force in yoo hin jiraatini bakka sanarratti maalinni there is no electric field jennaan. Good. Okay, concept in jiru kanaan tokko. Good. So kanaafuu if there is no force yoo hin jiraanne electric field hin jiraatu jechuudha. Okay. Kan biraamu test charging small ta'uu qaba. Jiraachuun isaa maal inni wanti disturbing godhu electric field sana doesn't disturb electric field. Jiraachuun test charge sana has no influence huma influencing qabu. So let us see the next point property electric field yaalallo. Now here now property electric field keessa tokko maal inni yeroo kamiyyuu line now kunin amma electric field line dha kunin laayinoota just isaan kunin line dha laayinoota. Now line kunin maal inni positive charge irraa gara alaatitti bahu positively charge positive irraa gara alaatitti bahu garuu gara negatively charge dititti ni seenu jechuudha. So here positively property of electric field yoolal tokkoffaan electric field line sararoota electric field waliin qaxxaamuran isa kana jechuudha. Inni biraa immoo perpendicular to maalinni perpendicular 90 degree yookiin kofa sirrii qaama charge sana. Now concepticha kana jechuudha. Okay. Kunin charge tokko yoo ta'e let's say this is charge yoo ta'e sin electric field kunam akka kuwaaseetitti let's say kuwaasee yoo fudhatta sararoon kallattii hundaanuu kuwaasee kanarraa bahu jechuudha. Like a ball kanarraa bahu. Now bakka kanatti bal'inna kanaa fi sararri kuniif waliin maalii uuma waliif perpendicular at this point maalinni sarfeesii chargii sanaatii fi
electric field lining sararrii fi qaamni nuu kenname chargii sana maaliif waliif perpendicularii uumaa jechuudha conceptiin jiru kana. Good. Pointiin itti aanu immoo maal inni kana jenneerra perpendicular. Magnitude of charge in the number of field lines are proportional to each other. Amma magnitude charging guddaa yoo taate, yes, charging guddaa yoo taate akkasumas laayiniin hedduu ta'a jechuudha. Charging sun magnitude isaa guddaa yoo taate laayiniin isaa hedduu ta'a jechuudha. Let's say two column P fi 3 column P laayiniin isaanii wal qixaadha miti maafi saayiziin isaa ka kanaatti tara waan ta'eef moor laayinii qabaa jechuudha. Laayinii hedduu qaba. Kun immoo laayinii muraasa qabaa jechuudha. Sararoota muraasa qaba. So kanaafuu chargiin yoo hammaan guddate just laayiniin isaa sararoonni isaallee maal inni akkasuma guddataa deema jechuudha. Good. Kan biraa immoo pointiin itti aanu immoo laayiniin kun sararoonni kunniin positive charge irraa madda. Originate from what? Positive charge. But terminate eessatti dhumatu yookiin immoo eessatti dhaabbatu negatively charge irratti dhumatu jechuudha. Isaan kunniin. Good. Pointiin jiru kanaa jechuudha. Kan biraa immoo pointiin itti aanu yoo charge lamaan taate amma charge tokko irraa yoo taate positive charge irraa ka'a gara negative charge irratti dhumata. Yoo charge tokko ta'e jechuudha. Garuu charge lamaan waliin fakkaanne yoo wal bira fenne conceptiin akkana jechuudha. Charge lamaan waliin fakkaanne yoo taate attract wal godha waan ta'eef here like this one boca akkana qabaata jechuudha. Yoo inni gara negatiivatti seenaa kun immoo positive irraa gara negatiivatti seena. Positive kanarraa ka'a zin negative seena. But yoo wal fakkaataa ta'an negative yoo ta'an maal ta'anii just boca akkanaa bend outward jedhama kun bend outward kun bend inward jedhama jechuudha. Kana kan biraa immoo sararoon akkaataa chaarjii irraa fagaataa deemuun maalinni xiqqaachaa deemaa jechuudha. Zeen hin dhaabbataa jechuudha. Sararoon distaansii chaarjii irraa qabnu yoo guddataa deemu laayiniin qabnu maalinni xiqqaachaa deemaa jechuudha. Humni isaa dadhabaatee deema. Strengthin isaa dadhabaa deema. Good. So property isaa kana ilaala. Kan biraa immoo heera conceptiin jiru maalinni strength of electric field. Jabina dirree elektirikii jedha. Then jabinni isaa salphumatti kan kennamu salphumatti isa kanaan kennamu. Kanaan kennamaa jechuudha. Electric field is equals to force over maalinni force over test charge dha. Force over test charge dha. So electric field is equals to force over test charge. Concept in jiru kana. Now electric field in want to become vector. Okay. So kunis vector da. Isa kana jechuudha. Vector da. Force is vector da. Kana jechuudha. Or rearrange gochuu dandeenya formula kana. Force yoo barbaadu yoo kan barbaadnu E times Q kana ta'a jechuudha. Isa kana. Kan biraa konseptiin biraa yoo jiraate fakkeenyaaf Q'n yoo positive taate Q'n positive yoo taate electric field fi forcing maalinni has the same direction
the same direction kallattii tokko qabu. But isiin tun immoo negative yoo taate just E over force negative tun negative yoo taate directionin E fi force maalinin opposite ta'an waliif opposite direction ta'an jechuudha. Kanaaf Q'n tun yoo positive taate just the same direction ta'u, but if Q is not positive but negative, electric field and electric force has opposite direction. Kana jechuudha. Kun samtee jiru qabra. Good. Isa kana jechuudha. Sorry. Kan biraa immoo osoo hin dubbatin kan biraan darbin yes unitiin isaa maal inni Newton per Coulomb dha. Isa immoo haasawaa turre. If Q is positive, electric field had the same direction as the force acting on the charge. But if Q is maalin Q'n yoo negative taate maalin Q'n yoo negative taate direction of E opposite that of what? That of the force. Kan biraa unitiin yes unitiin electric field F over Q1 ta'e force Newtonidhaan safara. Zeen kun immoo Coulombidhaan safara. Charging jechuudha. Kanaaf Newton per Coulombidha jedha. Good. So pointing itti aanu immoo electric field due to a point charge. Charge tokkootiin jechuudha. A point charge tokkootiin akkaataa itti barbaannu jechuudha. Kanaaf wanti asirraa hubannu immoo maal inni electric fieldiin charge tokko qofaan argamuu danda'a. Garuu immoo electric force dirqama charge lama barbaada jechuudha. Amma heera asitti charge positive jira, asitti negative test charge jira. So kun immoo influence hin qabu charge kanarratti. Charge kanarratti influence hin qabu jechuudha. Garuu kanatu influence qaba. Test charging influence. So kanaafuu force keenya kallattii kana ta'a. Inni kun garanatti dhiibaa jechuudha. Force keenya kallattii kana ta'a jechuudha. So kun amma force experience waan guraaruuf maaliif the electric field ni jira jechuudha. Electric field ni jira. But electric field charge tokko qofa. Source charge malee test charge irratti dependent ta'u. Kanaaf electric field keenya like this kan hin ta'a jechuudha. Kallattii kana ta'a. Kanaaf single charge yookiin immoo point charge kan jennu charge tokko jechuudha. Kanaafuu electric field is equals to just as it charging source hin jira, Q not hin jira. Now jalqaba forcing can is equals to K then Q one kana times Q not dha. Test charge asset radius in gidduu isaanii jira. R square. Good. Now electric field is equals to force over maalin force over Q. Good. So isa kana bakka kana represent goona K Q not over R square. Excellent. No, sorry. Yeah. R square over maalin over Q jechuudha. Kana jechuun K Q not over R square Q ta'a jechuudha. Electric field. Now Q fi Q waliin balleessuu hin dandeenye. Then electric field becomes maalin Q K over maalin R square dha jechuudha. So kanaafuu electric field needs only what? A single charge. Charge tokko qofaan hojjennaa jechuudha. Garuu immoo isa force immoo dirqama charge lama qabachuu qabna. Otherwise kun 0 yoo ta'e charging tokko bichaan 0 yoo ta'e hundi isaayyuu forcing 0 ta'a jechuudha. Garuu immoo electric field source charging jiraannaan maalinni there is electric field kanaan calculate goona. Kun immoo
electric field fi radius waliif inverse dha. Yoo kun dabalaa deeme maal inni charge tokkorraa fageenyi yommuu dabalaa deeme strengthin isaa xiqqaachaa deemaa jechuudha. Konseptiin jiru kana. Good. Kun formulaan derive goone isa kana. So wanti haaraa waan jiru example kan ammoo video itti aanu keessatti laallaa. Okay.